Ayyeen har'ammoo makiinaa automaatikii akkamittiin akkasin ooftan karaa salphaa akkasittiin akkasin ooftanuu fi akka isin galuutti isin itti himaa warri gaaffii qabdanuu koomentii irratti naa barreessaa. Sabiskiraayib gochuun hin dagatinaa. Kun amma daashboordii akka jiru ni cuccufamee jira. Hundisaayyuu lookii ta'ee jira. Kun mariidha. Asiin kun inni mataa malaxaa kuni maarshiidha. Kun ejji fireeniidha. Amma gara kana isin fida. Gaafa gara kana isin fiduu asirraa waa afurtu jira. Look, aseesar, on, start, push jetti laa kunu. Asirra jira waa afurtu jira. Waa arfan kuni isinitti agarsiisa. Quffii keessan fudhatanii nekeekitti gootaniitu lookii irra jiran maal gootu asees gootu. Asees jechuun reedii godhi makiinaa jechuudha. Makiinaa aseesariin makiinaa reedii gochuudha. Makiinaa irratti jechuudha. Ingiliffi gargar ta'uu danda'a. Asitti akkasittiinidha. Asirra daashboordiin ibsee jira. Daashboordii kanarraa maal agarraa? Waan baay'ee arguu dandeenya. Isheen asitti argamtu kuni mootorii ibsaa jechuun gaafa makiinaan kun ka'uudha. Wanta irra jiru kun gaafa makiinaan kun ka'u dhahamuu qaba. Yoo makiinaan kun ka'ee ibsee rakkoo jira jechuudha. Kun rakkoo yoo mootorii fa'aa rakkoon ga'eedha kan inni mul'ise. Maal akkasitti agarsiifna. Kun zayitiidha. Yoo zayitiin fa'aa irratti siin yoo fa'aa yoo zayitiin fa'aa irratti kana bobeessa. Kun yoo rakkoon baatirii jiraate bobeessa. Kun immoo ijji fireeni. Fireenii harkaa jechuudha. Fireenii gosa lama jira. Fireenii miillatti fireenii harkaa. Kun laasheen kun mariidha. Mariin kun yoo zayitii fa'aa dhumee yoo qollofeetiin yoo fuudhaa beekta kan itti agarsiisa. Isheen birbii jechaa kun immoo gommaadha. Gaafa gommaan keessan qannasuyyuu akkas akka godhatan. Gommaa makiinaa keessanii gaafa irratu jechuudha. Kun intinaadha ispiidii minaamiidha. Isheen kun kiiloomeetirii amma deemu. Kun 6,730 deemeera. Ispiidiin keessa kun asirra jira. Isin agarsiisaa deeman iyyuu. Kun reediyoo minaamii teeppiidha. Eeshi gaafa gara kana deebinuu as gosa lama jira. Automaatikii gaiteef kompireesyooniin qabu. Nama duwwaa jira. Lamman kuni kun fireeniidha. Kun nadaajiidha. Inni gara bitaa kun maaloo fireenii. Inni gara mirgaa'oo nadaajiidha. Miiloo tokkoon oofna kana. Maaliif kun fireesyooniin jiru waan ta'eef fireesyoonii qabaatee sadii jira jechuudha. As tokko jira. Kun sadii kun amma garuu lamadha. Amma maal goonaa fireenii keenya qabanna. Gaafa fireenii keenya qabannu sida maa irra jira kun lookirraa kaafnee fageessineerra. Aseesariirra geessineerra. Maal goona isa booddee oonirra jira kun amma oon gooneerra. Oonirraa maal goona istaarti goonee puush goona. Istaart hin ka'e jechuudha. Sagalee isaa dhageessan miti hin ka'e jechuudha. Gaafa ka'uu wanta irra turan kun hundi isaaniiyyuu hin badu. Amma maaltu hin bannee kanatti hin banne kun ijji fireeniidha. Innis amma hin bada. Ilaala. Inni kun gommaadha bakka gommaan qannaseera waan ta'eef amma gommaa ta'e guchistaniitti hin qannasu. Hin badu asirraa. Gaafas deebinu kuni maarshii gatii isin jedhee maarshii kanarra maaltu jira? Ilaa. P agartanii paarking jechuudha. Kun immoo dudduubatti deebi'uuf aarriin kun dudduubatti deebi'uuf. Inni kun immoo yeroodhaaf dhaabbachuudhaaf inni irra keessu makiinaa kana. Kun diraayivar fiilafitti oofe jechuudha. Diraayiv godhe jechuudha. Kun immoo gaafa dhoqqee keessa lixxanidha. Amma maal gochuu qabanii fiilafitti gogattii muki kun giriiddaa kun jiruuf maal gochuu qaba? Gara booddeetti hin ba'u qaba. Gara booddeetti godhaa fi dirqama miilli kochi maal qabeera? Fireenii qabeera. Asii maal godhama? Yoo aadaan galfadhe. Yoo aadaan galfadhu asirraa naa bobeessira kan hundasaa booddee koo maal akka jiru fageenyarra maal akka jiru atteeshin jechaadha kun ilaalaa deemechaa jira. Isa booddee maal hin godhaa? Dhufeen asii ijji fireenii koo ilaa kana gartan ishee kana puush gootu. Isa booddee maal gootan? Daawun gootan hin buuftan gadi. As deebina baddeetti hin deemna sirra baddeetti kan gommaa duwwaa jira gommaan kun hin badu amma gommaa guchiftanitti. Amma maal hin godhaa? Miila koo asirraa fuudheen isa kamirraan ka'a miila koo isa kamirraan ka'a isa kanarraan ka'a jechuudha. Isa amma hin deema jechuudha amma gara booddeetti deemaa laammalaa gara booddeetti laa. Isa booddee qabadheetanii maal hin godhama immoo fiilafitti hin deemu barbaade miti fiilafitti deemuudhaan maal hin godha kunoo asirraan kaa'e asii teeppiin keessa cufa fiilafitti irraartu isa booddee nadaajii maal hin godha achirraa miila koo fuudheen achirraa ka'a fiilafitti keessa lalataa nadaajiitti natti kennitu jechuudha. Isa booddee jechaa deema. Kanuma yoo gaaffii biraa qabaattanii yoo makiinaan keessa makiinaan maalii akka ta'e natti hima makiinaa hundi asinitti agarsiisuu danda'a.
Sabiskiraayib gochuun hin dagatinaa. Galatoomaa. Wanti bira jira taanaan immoo walitti agarsiifna. Amma paarkingii irra dhaabbannee jirra. Qulfii qollofannee. Kun qulfii qollofannee allaqee bakka kanumadha. Galatoomaa.